Waggoottan torban darban keessatti tajaajilli humna ibsaa dhabamuu wal qabatee akkuma nama dukkana keessa jiraatutti of ilaallaa kan jedhan godina Kaamaashii magaalaa Kaamaashiitti jiraattu ta'uu kan dubbatan aadde Yirgaalem Salamoonidha. መብራት ከጠፋ ወደ 7 ዓመታትን አስቆጥሯል። Ibsaan erga badee waggaa 7ffaa lakkoofsee jira. Haala amma jiruun uummataa fi mootummaan waliin hojjechuudhaan ibsaan amma gara magaalaa keenyaatti deebi'ee mana namoota hedduu keessatti tajaajila kennaa jira. Hojjettoonnis hojiirra jiru waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti xumuruu abdii jedhuun qaba. Hawaasni waan dukkana keessaa ifatti baheef hedduu gammanne. Hojjettoota ibsaa humnaaf yaadaan gargaaraa jirra. Jiraataan magaalaa Kaamaashii isaan biraa obbo Badhaasaa Ayyaanaa gama isaaniitiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2010 irraa jalqabee sababa dhabamuu nageenyaa tajaajilli ibsaa addaan cituu wal qabatee jiraattotni rakkoo keessa turan jechuun ibsu. Waggaa bara 2010 jammarree maabiraatiin citee ture nageenya sanaan kan qabate biyya keenya irraa citee ture. Akkuma ittiin dukkana keenya shaamaa binnee korraaziidhaan ittiin qoraan bobeeffatee ittiin jiraachaa ture. Amma garuu heddii guyyaa waazeemaa gannaa fuuldura guyyaa 2-3 hambiseetu ibsaan Kaamaashii katamaa keessaa fi waradaasaa keessatti argan. Itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii godina Kaamaashii obbo Bookaa Abboosee torban darbe keessa tajaajilli ibsaa godina Kaamaashiitti jalqabamuu dubbachuudhaan sababa tajaajilli ibsaa citee ture jedhaniifis ibsanii jiru. ከዚህ በፊት ለ7 ዓመታት ያክል በዞናችን መብራት አገልግሎት እንዳልነበረ ይታወቃል። Waggoottan torban darbaniif tajaajilli ibsaa magaalaa keenyatti akka hin turre ni beekama. Qaamoleen mootummaa xiyyeeffannoo kennaniin amma hawaasni tajaajila argatee jira. Aanaa za'ee kan magaalaa Dambee ammoo duraan asii tajaajilamu turan. Akkuma tajaajilli magaalaa Kaamaashii keessatti ol ga'een gara aanaa za'eettis bu'amee ni hojjetama. Sababaan itti yeroo amma kanaa citee tureef ammoo dhabamuu nagaa wajjin wal qabatee waan namootni salphaadhumatti kukkutaa turanii fi hojjechuudhaaf mijataan turre. Ammas haala nageenyaa rakkisaa ta'e keessatti kan hojjettootni humna ibsaa hojjetan jechuun dubbatan. Korporeeshinii humna ibsaa Itoophiyaatti tajaajila humna ibsaa kana kan godina Kaamaashiif kennu waajjira magaalaa Gimbiitti argamu. Itti gaafatamaa waajjirichaa kan ta'an obbo Mulgeetaa Naggasa tajaajilicha jalqabsiisuuf waan hojjenne jedhan akkasitti ibsu. Haaluma uummata naannoo sanaa mari'achiisuudhaan sararri ibsaa kanaan dura tajaajila jiraatee tures uummatni hawaasa naannoo sanaa qabeenya kana kan keenya jennee ni eegganna jedhanii waadaa waan nu seenaniif tajaajilli sun akka jalqabuuf meeshaawwan barbaachisan guutamee sararri suni turtii baatii tokko keessatti hojjetame hanga magaalaa Kamaashiitti tajaajila laachaa jira. Pooliin illee kan kufee hin jiru sarara shiboo kondaaktarii isaa kan jedhamu kan shiboo elektirikii of keessa dabarsuudha kan ciccitee ture. Meetira 42,000 kan ta'u baasii ta'ee sararri sun ittiin hojjetame. Akkasumas qodaan insuleetarii kan jedhaman kiroosaarumii kan jedhaman kun gara 130 kan ta'an baasii ta'anii tajaajilli sun akka deebi'ee uummata tajaajilu godhamee jira. Gaafa 21 ji'a arfaffaa keessa kan deebi'e. Hojjetaan achirra jirullee buqqa'ee kan ba'ee ture magaalaa Kamaashii keessa waajjirri cufame. Amma waajjirri sunillee deebi'ee hundaa'ee tajaajila isaanii jalqabaniiru. Ji'oota muraasa dura tajaajilli humna ibsaa godina Kaamaashiitti addaan cituu wal qabatee jiraattotni godina Kaamaashii rakkoowwan hawaas dinagdee garaagaraatiif saaxilamanii akka turan sagalee Ameerikaatti himuu isaanii gabaasni turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.